akkam arra down payment malee yookaan immoo down payment futuu maallaqa hin qusatiin akkamitti mana bituu akka dandeenyu wajjin ilaalla. Namoonni baay'een yeroo adda addaa kan hin dhaga'u down payment utuu hin qusatiin mana bitachuu hin danda'u yookaan immoo down payment anoo hin qusanne mana attamitti mana bitachuu danda'a jedhanii yeroo dubbatan nan dhaga'a. Kanaafuu arraa akkamittiin utuu down payment dhaaf maallaqa hin qusatiin mana bitachuu danda'ama isa jedhu irratti ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa down paymentif utuma maallaqa hin qusanne ta'uyyuu down payment dhaaf kan maallaqa liqeessan jiru. Down payment dhaaf kan maallaqa namaa liqeessan jiru. Down payment dhaaf maallaqa liqeeffanne kana yookaan immoo maallaqa liqeeffate kana gaafa mana gurguru duwwaa deebisee kaffala. Down payment isa maallaqa liqeeffatame kana gaafa mana gurgurru or gaafa mana sabinne sana gurgurru liqiisa down payment dhaaf fudhanne kana deebisnee kafallaa jechuudha. Dhalan qabu maaliin qabu ammuma liqeeffanne fakkeenyaaf Meerilaandiitti haga dolara 25,000 down payment dhaaf kan liqeessan jiru. Gaafa mana sana gurgurre 25,000 sana deebisnee kafallaa jechuudha. Inni kuni liqeeffannee down payment dhaaf oolchachuu dandeenyudha jechuudha. Inni lammaffaan down payment dhaaf kan giraantii kennan jiru. Maallaqa tolaa fakkeenyaaf haga 10,000tti down payment dhaaf kan giraantii kennan jiru. Fakkeenyaaf akka George Mason Mortgage haga maallaqa 10,000tti giraantii kenna. Down payment fi closing cost dhaaf kan fayyadamuu danda'amu jechuudha. George Mason Mortgage amma haga daalara 10,000tti giraantii kennu duwwaa utuu hin ta'in mortgage insurance illee bilisa jechuudha. Normally nam tokko yoo percentii 20 gadi down payment yoo kaffale mortgage insurance bituun dirqama. So isaan kana bira garuu gara George Mason Mortgage bira garuu tokkoffaa giraantii 10,000 down payment assistance dhaaf namaaf kennu, lammaffaa immoo mortgage insurance irraa bilisa nama godhu jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaa giraantiidhaan giraantii fudhannee down payment dhaaf oolchachuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan down payment mayyuun barbaachisu. Free down payment or no down payment, no closing cost, no mortgage insurance. Kanaafuu down payment kan hin barbaachifne, closing cost kan hin barbaachifne, mortgage insurance kan hin barbaachifne, ammas immoo karaa mana bituu dandeenyu ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf akka NACA, Neighborhood Assistance Corporation of America, NACA. NA abbreviation ida NACA yookaan immoo Neighborhood Assistance Corporation of America ka jedhu kuni down payment waa tokkotu hin barbaachisin, closing cost hin barbaachisu, mortgage insurance hin barbaachisu, akkasumattiin mana bitachuu ni danda'ama jechuudha. Egaa qabxii sadii ilaalle tokkoffaa down paymentif kan ta'u maallaqa kan liqeessan jiru isaan irraa liqeeffannee down paymentif fayyadamuu dandeenya. Lammaffaa down paymentif kan gargaaru giraantii tola maallaqa tolaa kan kennan jiru. Sadaffaa immoo down paymentii utuma hin barbaachisin yookaan down payment, closing cost, mortgage insurance utuu hin barbaachisin karaa NACA NACA mana bituun ni danda'ama jechuudha. Egaa gaaffii yoo qabaattan koomentii keessatti naa barreessaa. Arraaf kanadhaa. Hoolaa bulaa.